Ashamaa harka fuunee kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii YouTube chaanaalii Boonii Showuu nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha har'a viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon har'a qabadhee isinitti deebi'ee gaafilee garaagaraa namoonni tokko keessan na gaafattan waa'ee dhimma rifeensaa ilaalchisee akkasuma kanillee waa'ee dhimma rifeensaa irratti viidiyoo duraan hojjetaa turte viidiyoo tokko amma maaliif addaan kuttee jettanii gaafii naaf dhiyeessitanillee jirtu jechuudha. Dhugaadhaa viidiyoo muraasa hojjetaa ture waa'ee dhimma rifeensaa ilaalchisee akkasuma shaampoo garaagaraallee isiniif dhiyeessaa tureera. Haa ta'u garuu yeroodhaaf addaan kutuu hunkoo waan sa'aatii hin guuttanneef yeroo sanaa sa'aatii waan na barbaachisuuf gama laayiviitti ce'ee jechuudha. Viidiyocha addaan kutee ammaaf garuu walitti deebinee jira jechuudha. Tolee kabajamtoota daawwattoota keenya. Amma garuma viidiyoo guyyaa har'aatti yoon isin dabarsu namoonni keessan gaafii na gaafattan dhimma rifeensaa ilaalchisee shaampoon ani fayyadamne hin jiru. Wanti suuqirraa bitee shaampoon kamiyyuu naaf ta'uu didee rifeensa kiyyaa bishaan qulqulluudhaan yoon miiccadhe wayya kana booda kabiraa immoo bishaan biyya harabaati moo bishaan biyya harabaa sababii soogidda qabuu fi sanatu rifeensa keenya nurraa fixaa jira moo maaldhaa rifeensi keenya nurraa dhumaa jira yeroo biyya jirru nuuf wayyaa warri jettanillee gaafii kaastan jirtu jechuudha. Sana ilaalchisee shaampoo isiniif qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Sanaan duratti wantan isiniin jechuu barbaadu shaampoo garagaraa suuqirraa binnee yeroo fayyadamnutti shaampoo tokko har'a binnee fakkeenyaaf shaampoo tokko har'a binnee shaampoo sana rifeensi keenya nuuf jaalateef nuuf hin jaalanne ilaaluu qabna jechuudha. Osoo kabiraa irratti hin ceene amma shaampoo garagaraa suuqirraa binnee wal keessa kan fayyadamnu yoo taate rifeensi keenya nu jalaa miidhamuu danda'a jechuudha. Kanaaf shaampoo tokko fakkeenyaaf yoo binnee shaampoo sana ji'a 2 ji'a 3 ilaaluu dirqama jechuudha. Maaliifin rifeensi keenya nuuf jaalate moo rifeensi keenya hin jaalanne kan jedhu adda baafachuun barbaachisaadha. Sana booda shaampoo biraa qayyaruu dandeenya malee wal keessaa shaampoo 4-5 binnee wal keessa kan fayyadamnu yoo ta'e faayidaa isaa waan hin beekneef shaampoo tokko bitaatii tokko sana faayidaa isaa baraatii isa biraatti ce'aa isiniin jedha. Kun gorsa kooti. Hamma gamuma shaampootti yoon isin dabarsu shaampoon kun namoota kamiifuu ni ta'a jechuudha. Shaampoo warroonni shaampoo garagaraa fayyadamtanii heddummeessitanii fayyadamtanii rifeensi keessan isin jalaa caccabu yookiin isin jalaa bubuqqa'u garmalee isin jalaa yaa'u shaampoo kanatti fayyadamaa isiniin jedha. Akkuma isin argaa jirtan kunoo maqaa kana ilaaltanii shaampoo kana suuqii kamirraayyuu hin argattu jechuudha. Suuqirraa bitattanii itti fayyadamuu hin dandeessu. Bishaan biyya arabaa soogidda qaba iddoo jettanitti namoonni hundinuu bishaan biyya arabaa amma fayyadama. Aataatu garuu bishaanis namarraa fixuun ni mala. Garuu immoo shaampoo garagaraa wantootuma garagaraa suuqirratti argineedhaaf ka gatii guddaas gatii xiqqaas binnee fayyadamuu osoo hin taane wanta tokko har'a shaampoo tokko yoo fayyadamne shaampoo sanaa ji'a tokko ilaaluu qabna jechuudha. Faayidaa isaa ji'a tokko ilaalu ji'a 2 ilaalu sanaanatti wal keessa bunnee fayyadamne yoo taate rifeensi keenya dhugaadha nu jalaa miidhama. Nutis immoo faayidaa shaampoo tokko arguu yookiin baruu hin dandeenyu. Shaampoon kun zayituunidha. Akkuma isin argaa jirtanii shaampoo kanaadha jechuudha. Zayituunidha. In argitu jedhee yaada. Zayituunidha shaampoo kana. Warroonni rifeensi keessan isin jalaa miidhame bubuqqa'u caccabu akkasuma walitti illee qabamu baay'ee isin rakkisu jechuudha. Kun shaampoo kana bitachuu hin dandeessu isiniin jedha. Gaafii isin na gaafattanidha. Asitti immoo kan argaa jirtan jechuudha. Namoonni baay'een yeroo rifeensa keenya qulqulleessinee deebinetti wantoota garagaraa yeroo itti dibannee rifeensa keenya qulqulleessinee deebinetti yoo rifeensi keenya nu goggogu shittoo rifeensaa yookiin afaan arabiffaatiin na wallaale shittoo jedhama garuu biyya keenyatti jechuudha. Wantoota rifeensa keetti godhattu nu agarsiisi shittoo kan jettanii fi ani rifeensa keeyyatti kan godhadhu jechuudha. Kanaadha. Rifeensa keeyyatti kan godhadhu kanaadha jechuudha. Yeroo rifeensa kiyya qulqulleesse jiidhaa isaatti osoo hin ta'in erga rifeensi kiyya goggogee kanaadha shittoo kanaadha kana nan fayyadamu jechuudha. Kanas
maqaa isaa kun asii ilaallattanii jechuudha bitachuu hin dandeessu hundi keessanuu jechuudha. Kunis gaafii na gaafatame keessaa isa tokko waan ta'eef deebii isiniif ta'a jedhee walumaa galatti kana lachuu qabadhee isiniif dhiyaadhara jechuudha. Haa ta'u malee bitattanii itti fayyadamuu hin dandeessu. Kana lamaanuu kun maqaa isaa asirraa dubbifattanii suuqii kamirraayyuu bitattanii itti fayyadamuu hin dandeessu. Gaafiin isin na gaafattan kanumaadha. Garuu namoonni baay'ee waa'ee dhimma shaampoo irratti gaafii waan na gaafattaniif deebii isinii ta'a jedhee shaampoo tokko dhuma tokkotti qabadhee isiniif dhiyaadhee hundi keessanuu itti fayyadamuu hin dandeessu. Isiniin jedhaa kabajamtoota daawwattoota keenya aga viidiyoo biraatiin walitti deemnutti turtiin keessan nagaa fayyaanaaf qabaadhaa baay'ee isiniin jechuu barbaada nagaatti.